yoo ta'an kun morkonyaa isin jeetiin ture irra guddaan isaanii waraana kana keessatti ammoo waraana ta'aniitis nama biyya dandeettii gaafa biyya bulchuun amma jara samii arrabsanii waan rakkoon qabaatu biyya bulchuun gahumsa barbaada nama gahumsa biyya bulchuu qabuun ture jedhisan jechuudha. Isaanis namoonni isaan dabalataan fit dabalanis namootuma san ture jechuudha. Nama birriin bitamuu danda'u nama maallaqaan sooromuu danda'u hanga gandatti jechuudha. Namoota san fit dabalata baay'ee jechuudha. Kanaan waggoota dheeraaf namas miidhaa maalis tura uummata birattis jibbamaa jechuudha. Uummata birattis namni hundi ni beekan. Obbidoo yaaduu biisan keessatti jalqabarra gaafa nuti mana barnootaa barannu obbidoo sun jechuun yakka biisan keessatti qaanyi bakka arraba biisan keessatti jechuudha. Ture wanni san isaanis qabsoo isaa taasisan san fooyyisanii dhufanii jiran ammaa kanatti yoo dhugaa saaluun hin danda'amu uummanni. Kanaafuu bara 97 98 86 fi 98 immoo maaltu uumame uummanni kun diddaa uummanni kun akka uummanni hizbiin isaan diddaa jira. Kanaafuu namni yuunivarsiitii irraa eebbifamuu jiru kunis namoonni baay'ee yuunivarsiitii irraa eebbifamaa jira. Kanaafuu carraan godhamu maali? Qaamni keenya humna nama baratee fi dabaluu qaba yaadee murtii keessa tokko murteessan. Murtii kana immoo gisee murteessan dantaa faayidaa uummata Oromoo kabachiisuuf kan murteessin beekuu qabdanii jechuudha. Murtii kana kan murteessaniif dantaa faayidaa TPLF dantaa faayidaa jeequmsa yuunivarsiitii Oromiyaa fi biyya keessatti ta'aa jiru jechuudha. Waggootan 90 mootummaa ce'umsaa 90 meeqarraa kaasee 91 irraa kaasee haga dhuma 97tti kontinuusli fincilaa ture yuunivarsiitii mootummaa keessatti jechuudha. Kana nama yuuni beekaa jechuudha. Istiraatejii isaan kanaan itti qabbaneessuuf itti fayyadaman nama kana fuudhanii guutuutti bakka dhaabna keenya nama barateef dabala daayinaamik taa'anii jirra. Kanaafuu waan feetan gaafadha waan feetan morma nutti seenaa jirra. Amma nuti parsonaaliif dubbachuu hin danda'u namoonni gaafa san seene obbiduu akka fedhetti arrabsee obbiduu waan fedha je'eeni rakkoon qabu seenaas hin jedhamu. Hin seentaan. Erga seente gadiif immoo laayinni irra deemuu dandeessu laayina isaanirra deemu akka deemuu qabdu ni beeka isaan waan sana ammoo bidoo miseensa nama godhu hin taatu qabdu. Erga miseensa taatee booddee immoo akkamitti akkasii oofuu danda'an heera qaban jechuudha. Akkaataa hojumaata qaban hojumaata jechuudha. Hojumaata gumgamaa jira maaltu jira wanta akkasii afaan miliitu waan kana maa kana jette kun ilaalcha miseensa dhaabaatii miti kun maali miti guyyaarraa si cafaqaa oolan jechuuti. Yoo diddee immoo konsekwensi biraa jira jechuudha. Mana hidhaa jira maaltu jira jechuudha. Amma illee sanitti haala san keessa seentu nama hojii sadde babuun humnaas dhabaat deemta. Nam tokko waan akkasii godhanii kanaafuu maaltu jira humnaan kwamsitee humna sanii fudhachuu jira jechuudha. Ammoo humni kun asirratti hin dagatina humni kun carraa harkateen jechuudha. Humni kun carraa harkateen yeroo hunda ammaas taanaan gaaffii Oromoo kana kaasaatuma jiru humna kana kaasaa jira. Inni biraa humnaan jalqaba isin hin jeesan humnaan morkonyaa sanii fi humnoota jalqaba irratti bakka akkanumatti ka'anii warroota maqaa irra baay'ee nama fidooma nama Oromoo ripireetti godhuu hin dandeenye nama Oromoo hin ta'in fa'aadha. Kana namoonni seenaa ni beeka. Namoota kan nama quuqama Oromoo qabne jechuudha. Namoota Oromummaas hin qabne. Namoonni kun dhufanii wanta kana hangoota irra ta'anii isaan dhimmi isaanii jireenya isaaniiti. Kana achi isaanummaan kun akkasuma ta'anii immoo yoo kanarraa miliqan waan biraa isaan qunnama jechuudha. Isaanis lubbuu isaanii jiraachisuudhaaf kana dalagaa jiranii isaan ammoo seenaanis jechuudha. Wanti beelleef amma namni gadi sanitti jiru jechuudha. Namni sadarkaa aanaa fi maal jiru kana chain of command kun direct irratti bu'u isaan irratti bu'u jechuudha. Dubbiin kun daddabdee sitti dhufti yeroo kanaati immoo haga ta'etti jechuudha sadarkaa hanga zoonii gadi gisee hojjettu waan kana waa tokko tokko shootti dubbataa jechuudha. Ta'ee yaa'anii akkasitti dhiisan jechuudha. Waa tokko tokko dubbataa maal jetta isaan irraan kaa'anna kana jechuudha. Ammoo dubbiin lakkuma ol deemtee naannoo geessee naannoo irraa federaala gisee geessu waa takka ifoo hin dandeessu. Sadarkaa federaalaatti dhiyeenyaan TPLF hin oggolamu taane jechuudha. Dhiyeenyaan TPLF ajajisitti kan naman. Dhiyeenyaan isaan sadarkaa masitti fudhatamin. Waa tokko hundeessu irra baay'ee nama kan humnaan hojjeta humnaan bula jechuudha humnaan dalaga jechuudha. Kanaafuu wanni sii mirkaneessu namoonni hanga ammatti jechuudha ofiidoos ta'anii pirezidaantii Oromiyaa ta'ee namni bulche nama meeqatu Oromiyaa keessa jira maanta. Nama shantu bulche tokko ni jeesanii afur biyyaala jiran. Asirraalee yuunitii saaddoo alamaa yommuu ni jeesan. Abbaa Duulaati qonni qofaa sitti hafe Abbaa Duulaa yeroo meeqa dararaa jiran jechuudha. Inni isguu isheen firaa jiraatan jechuudha.
Kana kan tu kusho ya kuma ko fa kuma ni rakan ni wan mo jini ma rakan ni. Kanafu ummanni kun tu yo kana te mali fi ummata kana fichi sisa je Ramadan. Gaafasirri gaafatanya jumma. Ummanni kun namoonni beekee waan kana godhe tokkoffaan nama jireenya isaaniitiif waan kana godhe nama waan kana fudhatee yoon fi oppiidiyoon tun jiraatte yoon fi TPLF jiraatte malee carraa biraan qabnee jira moo oppiidiyoo keessatti parsantiin wayyamni jechuudha. Namni immoo beekumsaas jireenya isaas jiraate yoon isaan kun hin jiraannes jireenya isaatti wabii qabu jechuudha. Waan akka waan fedhe isin ja'a sanammoo waan fedhe jeesis ni hidhamaasis jira ammas itti fufeetuma jiraan waan amma qabsoo amma quraan kanaas sansaniin beekuu hin jechuudha. Jarri kaan ammoo yoon fi siistamni kun jiraate malee carraan biraa waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu isaan itti jetanii jiraachisu jiranii waan kana. Kanaaf duraa koo dadhaban. Ammas oppiidoo namni isin bulu nama kanaan jechuudha. Nama bal'aa amma fakkeenyaaf ijoollee nama caasaa bal'aa qaba nama sadarkaa aanattis sadarkaa zoonittis sadarkaa maalittis nama kanaan bulchaa jiru. Namni bulchaa jiru maaksimuum nama 15 koo. Ammas bulchuun kunuu ofii isaaniitiifis waan takka waan murteeffatanii qabanii daarektii waan kana dabarsanii isaan jechuudha. Wanti beela firataan nama dabarsanii san kuyeeshiin godhan isaan. Namni kuyeeshiin godhu immoo jala jira namni sana immoo tarkaanfitti fudhatamaa jira areemaas jira biyya irraas bahaa jira immoo ilaaltan namoonni oppiidoo keessaa oppiidoo galanii bahaa jiran lakkoofsan waggaa dabre qofatti nama nama 10 caalu jechuudha gaggeessa sadarkaa olaanaan nama ta'etti jechuudha. Kamanaa ilaa jiranis akkasumatti jiran. Kana keessa jirti yarri wanni akkasitti uummata dura dhaabbatanii uummata Oromoo fichisiisuu jiraniif isaan carraa biraa waan hin qabneef isaan san warri olitti jiran san jechuudha. Warri olitti jiran warri maakalaa koomite jaaman san Oromoof dhimma waan hin qabneef wanni isaanii jireenyi isaanii wanni isaaniif sirrii wanni isaaniif jireenya isaanii lubbuu isaanii jiraachisuudha kaayyoo isaanii jiraachisuudha jireenyi isaanii waan mootummaa kanatti ta'uuf akkas jiraachisuu jiranii saniif uummata Oromoo dura dhaabbatanii duraa maquutti jiran jechuudha. Uummannis ammoo jibbees waan tokko fiduu waan hin dandeenyeef humna waraana uummanni hin qabu jechuudha. Namni Oromoo yoo dhugaa dubbanne namni akka Oromoo qabsaa'uu jiru jireetti. Manni hidhaa Oromoo kun amma amnistiin riipootii baasanitti warri TPLF jechuudha. Wanni duraan makalaakaa ministeera ture sana. Siyyeen waan inni ragaa beengarre manni hidhaa Itoophiyaa naashinaal laanguweejiin isaa afaan isaanitti wal qunnamanii afaan Oromooti jeetti peejii tokko farra isaa dubbatee bara yoo yaadattan. Isaan illee akkasitti ragaa bahaa jiranii kanaaf ammoo uummannis hin usne isaanis hin dhiifne walumatti jiranii humnaan ukkaamsanii gabrummaa akkuma duraanii warreen isaanii taarikaan abashoonni godhanitti ammas afaan qabuutiin uummata Oromoo ukkaamsaniitti jiranii gariif immoo uummanni Oromoos waan kana falmii isaanii itti muufeetuma jira jechuudha. Karaa adda addaatiin. Kana jechuun barbaadan. Maaliif mootummaa saniif leejitimeet kan hajaan kanas kan maqaa deebisee jira jechuudha. Amma wanni isaan mootummaa saniif leejitimeet kanneef warroonni jalqaba bu'uureessitoota isaanii waan kana bu'uureessanii nama aantummaa Oromoo qabne nama Oromoo hin ta'inis nama durumaanuu kaayyoo isaanii adayeetti hundeeffamanii waan kana bakka Oromiyaatti kontirool godhuuf jechuudha. Oromiyaatti gabroonfachuuf waan godhaniif sanii fi maqaa Oromootiin poolitikaa afaaniitiin jechuudha. Afaan kana isin goone jira afaan maal isin goone jira sanii miti. Amma poolitikaan biyya san jiru poolitika afaanii bira kutee jira sababuma fadheef jechuudha. Amma TPLF Tigreen poolitika afaanii qabdu isiin biyya san amma TPLF wanni biqaatii jarri san qabanirraa waan takka isinitti himen isaan amma waan nama biyyoota ta'anii farraman jinni maal kan irratti hin kaa'amne isaan jarri. Ikonomik seektarii fi seekuriitii qofa qaban maqaa. Tigree biqilti galtu biyya san keessatti ikonomik seektara diinagdee waan jedhamuu fi seektara seekuriitii qofa irra gartaan. Militarii haa oofishaalii guutuu isaanii seekuriitii isaanii diinagdee bisanii isaanii maqaa jeneraalootaatiin maqaa maaliitiin dhaabbilee misooma maqaa mootummaatiin jedhanii dhaabbilee misoomaa kan dachii rabbii guutanii maqaa kan dhaabbilee kan guutuu kolonii isaanii tokkonaan. Ikoonomiin Itoophiyaa amma isaan sadarkaan itti deemuu jiran sadarkaan itti yaadu jiran TPLF waggaa 20 fi waggaa 30 miti waggaa 100 biisan bulchuu. Abbaan fedhe mootummaan fedhe yoo dhufe namni siivil ta'e ikoonomii biisanii yoo danqee qabe waan godhuu danda'u. Ekspoort seektarii guutuu isaantu harka durafachaa jiraniin nama kaan seeraan maal itti baasanii magaalaa keessaa baasaa jechuudha. Kunis Oromoos intigireetii piraan maal jedhanii piraan itti baasanii buqqisaan jiran Oromoo magaalaarraa. Eenyuuf buqqisaan kana? Kun dhiibbaa ikoonomiidhaan Oromoo gahaa jiru jechuudha.
faarmii gurguddaa biyya keessatti lafa Oromoo buqqaasanii faarmii qabatan eenyu qaba isaantu qaba jechuudha. Amma namni isaan giziraadhaan amma isaan ministeera maal kana ministeera afaan Oromoo televizyiinii bakka isaa dubbatu Oromoo naannoo qabdi maal biiroo ministeeraa kana amma fakkeenyaaf mana marii sanchaa carraa wanta kan isin dubbachuu barbaadan biiroo ministeeraa yaaniitidha. Ministeera tiraanspoortii ministeera duraan diribaa humaa hamma sababa bulchoo kana amma gurbaa kuma burkina yaan tokkotu jira. Biiroo tana jalatti biiroo taphee biiroo tanaa biiroo qotoqoo jira. Biiroon tun biiroo murteessitu jechuudha. Itoophiyaan mangurooti baasitaan jaanii, Itoophiyaan maaritaayim instituushin jaanii, Itoophiyaan bahar tiraanspoortii jaanii, Itoophiyaan tiraanspoortii baasitaan jaanii bakka dirjitii markabaa karaa bulchan bajeta biyya sanaa jechuudha. Parsantii 40 biiroo ministeera kanaatu qabaan karaa ijaaruu maal kan. Namtichi ma biiroo san irratti shoomee uummanni biiroota kana irratti murame silaa seeraan maal jedha seeraan seerii wanta sanii isaan kun itti waamni isaanii xaqilaa ministeeriif jedha. Ammoo seera biraatiin ammoo alaafin isaanii tiraanspoortii ministeer jedha. Qaallichi kun jala kana ari'uu hin danda'u shuumuu hin danda'u. Ministeera isaa tura xalaaf jee ta'an jarra kun jala ka ta'an isa ola jechin jechuudha. Otoo zajir jaanii faama jira gubbaa tokko tokkichi tokko amma 25 biiroo isaa jaamuun. Bajeta biyya sanii parsantii 30 biiroo isaa qabatantiin. Ammoo namni Oromoo wanni agaru televizyiina kasaa'ee haygora diribaa kun gora ministeera. Maarreetu ministeera. Isaan kun televizyiinuma guutuu jechuudha gahee obbidoo jechuudha. TPLF istiraatejii isaanii istiraatejii hedduu dhokataa fi umurii guutuu nama bituu qaban isaan. Akkuma isin jettu biyya keessa ikoonomik seektarii fi seektara sekuuritii kana qabatanii humnaan uummata bulchuu jiranii leejitimeetii obbidoo kan baattu bees humnaan bulchanii ammas daayiversitii Oromoo kana jechuudha. Oromoon hedduu daayiversitii uummanni Oromoo kuni guddinaan daayiversiidha amantiin daayiversiidha. Carraa rakkoo Oromoo qabdu fayyadamanii immoo kanaanis hedduu akka fayyadamaa jiran kan asumaan isin ibsuun barbaadan jechuudha. Amma obbidoon Oromoof jechuuf hangam carraaquu jira. Kun amma uuma nama dhuunfaati kun waan nama dhuunfaa jechuudha. Namoota ati dhuunfaa keessatti waan si fakkaatu fakkeenyaaf gahee obbidoo silaayis hojii birookiraatiin jedhamu hojii siivilii hojii namni tokko amma ati lammii Oromoo ta'e an biitana baradhee yoon biroo Suuzerlaandii jedhu maal hojjetaa bara biitanatti namni Suuzerlaandii biroo xiqqaa taraa duraan jiru jira yoon beekumsa barbaachisu harkadhee biitanatti nama qaxaramu. Amerikatti nama qaxaramta biyya fiitti nama qaxaramta jechuudha. Amma kana keessatti hojii siivil sarvisii kana hojii bakka ruutinii guyyaa waan dareetu kana irratti namu quuqamee hanga sababa isaa gisee abaluutti dhufe nama kun akka rakkanne hanga danda'utti nu godha jechuudha. Ammoo murtii siyaasaa ati kan jettee Oromoo fayyaddu sadarkaa gaditti jechuudha sadarkaa qabalee fa'aa sadarkaa aanaafatti waan dadarre kana. Kunummaanuu ammoo yoonii fi jijjiirama xinnoo nama Oromoo kana irratti fide jechuudha. Wanni ati murtii siyaasaa xinnoo xinnoo sadarkaa eminti wanna kuni waan sadarkaa aanaaf zoonii fatta kan ta'uun faayidaan isaa xiqqisha Oromoo yoo fayyadu sana ta'e guyyaa buruusi qaban fakkeenyaaf wanta kan isinitti himu naannoo keenya jira naannoo keenya Harargee kana maaltu jira hanga Baalee kanatti Oromoon kana Soomaalee waddaan geessaa jechuudha. Oromoon ammoo istiraateejiin TPLF sanitti qabdu saba biyyi san jiru guutuutti Oromoo irratti diina godhu keessattuu Soomaalee wajjin jechuudha. Amma kanarratti naannoo daangaa kana amma jirru kun biyya kanatti gaafii daangaa gaafata jechuudha. Amma akkama sila foormaalee akka heera biyya sanitti riiferendeemii gaggeeffama. Riiferendeemii gaggeeffamee qabee 400 kan keessatti parsantii 90 Oromootti bulayee Oromiyaa filatanii uummanni kun. Oromiyaa filatanii Oromoo jala jiranii wanni kun Oromootti haga ammatti amata 10 jechuudha 96 10 wanni kun amata meeqa marraan tan amata 2007 miti amata 11. Wanni kun hin daangeffamne haga amma namni du'aa jira jechuudha. Soomaaleen lafa ta'e Oromoon lafa fudhatee itti nama fixaa jettiin. Kanaammoo hizbii miti kana fixuu jiru. Eenyutu nama fixaa jira? Mootummaatu liyyuu haayilii jedhanii warra Ogaaden warra qabuun jira. Kana mootummaan kana falli godhee militarii kana leenjisaan militarii Oromoo keessa seenee Oromoo dhoosisaan jechuudha. Waan kana namni rakkisee rakkate dubbata baqaate nama kana osoo agartuu sibiila du'aa maal jettee dubbattu waan kana dubbattee xiqqoo uummataan gargaaruu irratti hayaatu taate guyyaa kan gargaarsa kana immoo iminti jijjiirama yoo uummata irra fide morma sirba guyyaa dhufanii. Kanaafuu gaheen obbidoon amma gabaabduu giseen gabaabsuu gaheen obbidoon uummata fayyaddu hooma kan nama dhuunfatte jechuudha. Asis waan akka malu akkas dhuunfatte hanga dandeessu waan shullee isaatu dibattee yoo goote waliin haasa'uun cirraash hin danda'amu.
إنه والساعتنا أول شكتات اللي نسلوتها إندن دامو خلاص أنا كلامني تقول أمني كلامني ولا منو جنجراني كان استولي كبرين دلقا كستوان ترد نجو وجماعة كسي كبريني وجماعة ساينس نمو شك سيساني نمو والعرب سيساني نمو البلو تدني أقولك ممكن وجينا تيسا والعرب ساوتة فنديما كونغو راجا كوناتو كمارة دينا ولا يقول بكرة مورمو كنا نقول دينو ما ولا كذا والجناس أو والمرياتة أمة تفيدون وبدو كذا تدور فاتانا أكره ورو فاتيو ينديسن ما هم ينديسوا بركارتا خممان جتشو برباداني إسمه تلي درسن سا إفهمنا ونين ديبيو جراتة سنفولجا واو tinggal pada malu. Sumber rayu ka. Baay'een si galateeffadha fayyaa baay'een gammada karaa kootiin ibsanuu kennitee fi qubsadha karaa kootiif garuu waa tokkoon si gaafachuu barbaada waa'ee opiidiyoomti kan si gaafadhu amani waa'ee saba Oromoo fi waa'ee saba kaaniin si gaafachaa jira waan la tokko lamarraa ka'eetiin fira koo tokkotti magaalaa Finfinnee dhaqe sidaamummaa itti dhagama sidaama wayyitii keessa taa'anii dhaggeeffatanuu wayyaalaan hin waamu otoo waamuu Oromoon lamachi keessa mootaa mijittiin maalaa softii wanti ishiin jettu kun naan galuu jedhe namichi kun sidaama waan ta'eefu magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon tokko taaksii keessa ta'e akkas taa'umsaa baay'ee akka waan guddaatti fudhate Oromoon tokko immoo magaalaa Amboo dhaqee mana baankii dhaqee hin gaafata afaan Oromootiin kana naa godhii jedhaan namichi inni sarviisii kennu sun afaan Oromoo dhiisee afaan Sidaamaatiin itti deebisa namichi kun Oromoo waan ta'eef Oromoo ekspeektii godha afaan Oromootiin itti deebisnaan ammas didee afaan Sidaamaatiin itti deebisee aaree feesbuukii gubbaadhaan naa ka'ee jechaadha waa kana lama ilaali Oromoon ni ta'e Oromiyaa keessa dhaqeetti Oromoo ekspeektii godha Oromummaa inni Sidaamummaan immoo itti dhagamu Finfinnee keessatti inni afaan Sidaamaa afaan Oromoo dhaga'u wanta itti dhagamu kan bira ati Oromoon sabni kun maaltu itti dhagamaa jira Oromummaan isaa amma akka dhufaa deemaa jiru mee akka opiidoo tokkotti natti himta lammaffaa sabni kaan Oromummaa Oromoodhaan amma fudhateera sabni fudhataniiru moo akkuma duriitti madaalachaa jiru dutti akkuma duriitti nu tuffattaa jiru kan sirra dhaga'uu barbaade fayyadaa jiru. Galatoomaadha. Gaaffii gaariidha. Jalqaba irratti illee waan kana amman shira wayyaaneen Oromoo fi saboota biratti gidduu dalagaa jirtu kana waan tokko yaalan ture jechuudha. Saboota kana gizee jennu saboota biyya isaan keessatti saboota fakkeenyaaf saboota warra Habashoota jedhan kanaa fi saboota biraa adda baafnee bifa lamaan ilaalla jechuudha. Amma saboonni biraa fakkeenyaaf amma Somaaliyaa jennu, Afaaraa jennu maal saboota biraa Guraagees maal haa jennu jechuudha. Saboota kana jirtu rakkoon uumamtu rakkoo ifatti rakkoo mootummaati. Uummanni kun uummata yeroo dheeraaf jiraate uummata aadaa qabu Oromoo fi Sidaama fudhachuu dandeessa Oromoo fi Hadiyyaa fudhachuu dandeessa aadaan isaanii uummata tokko jechuudha. Aadaa tokko sadarkaa adda addaattis akka malee linkeejiin isaanii akka malee walitti linkii ta'ee uummata jiraatu uummata histoorikaalee jechuudha seenaan diinummaan qabne uummanni kun jechuudha. Amma kanarratti Oromoo tokko fi Sidaama yoo lole Sidaama gizee yoo isin gaafame Sidaama warra hawaasaa kanaan baanaan Sidaama warra Amaaraa kan osoo hin taane jechuudha. Ifamti amma Sidaama fa'aa Hadiyyaa fa'aa Somaalee fa'aa jechuudha ilaalle histoorikaalee jechuudha seenaan akkasitti diinummaan qabu namni kun. Wallola hanga wallola isaa irratti deebi'ee jaarsummaas maanis fudhatee diinummaa akkasii Oromoon kun wanni jaamu hin jiru Oromoon kun lafarraa baduu qaba maal wanni jaamu hin jiru jechuudha. Ammoo kana keessatti amma fakkeenyaaf amma Somaalee irraa fudhan taate wanni mootummaa wayyaanee dalaguu jira. Dantaa siyaasaa as lamaan jidduu jiru jechuudha waan ta'eef fakkeenyaaf ifaadha. Iddoo abaawutti sossoojamee yaadamuu fi iddoo Ogaadeen sossoojamee yaadamu kana ammaayis namoota Ogaadeeniif namoota saba isaaniitiif wanni ciniinnatanii dalagan kana lafa keessan isinii Oromoo irraa isinii deebiif jechuudhaan karaa kana afaan isaan sossobuu yaaduu ni jirtiin. Kanaan wal qabsiisanii uummata kana walitti buusanii diinummaa hedduu gaaga'ama hedduu fiduu ni jirti jechuudha.
kanarratti kun yoo mootummaa harka keessaa fudhate waan rakkoo fudhate jechuudha. Kun kanaan ilaalla jechuudha. Inni biraa Amaaraatiin kaasuu barbaada jechuudha. Ammoo diinummaan Amaaraa kun Amaaraatti wal qabatee waa lamaa jiru. Kan duraanii amma kan mootummaan harka mootummaa qofaan ibsee miti. Harka mootummaatii fi harka uummataatii fi harka pirotishaanota isaanii keessa jiran dubbitan isaanii jechuudha. Pirotishaanota isaanii kan warra biyya keessa jirus haa ta'u, warra ala jirus haa ta'u, hizbis haa ta'u, TPLF haa ta'u jechuudha. Amma TPLF Amaara maal itti hima? Uummanni Oromoo kun jeenuu isin fixa yaanu. Amma dhiyootanitti yoo ilaaltan amma waaltaa information maakkaniyee abbaa isaanii kan Oromootti dhaadessisan hin dhaaddanne ጊዜ kakatu inni ሊግ ማስገባት ካልቀረ በቁም የቀሩ የኦሮሞ ድርጅትና በአሸባሪ የተፈረጁ ድርጅቶች ናቸው እንጂ የኦሮሞ ድርጅት እንደዛ ብዬ አልፈርጃቸውም። የኔ ከናሞ ጊዜ የኦሮሞ ድርጅት አና ኢብሶ ኡመተ አማራ ጀራር አቸቲ ወረ አማራት ለዋን ከነረት ይወላልተን ሄዱት በረሰ ጅራን ዱብሰን ጅራን አስረቲ ነምኒ አማሩማ ተርካቶ ኩፈት ኡመት አማራ ከወሊ ገረድ ዲነ ወረተ ታቦት ኦሮሞ አባዎቹ አባውን አማራ ከዲነ ፈርጄ ጅራን በረሰ ጁ dubbate miidiyaa biisanii jechuudha. Akkana jechuun uummataa fi uummata labsoo jechuudha. I think ammas kana abaa oguutii kana amma abaa kana duuba uummanni Oromoo akka jiru waltajjii bira irraa dubbatee jira malee eeggate namni kun hundaan jiraatu maal jee